أبغى سوكي كرشي كنا زر زر كنا نمو بيشونا كلمة Kau tu Devi kab dah sih? Go. Boss, step water. agar tunke Obboleetti gaaffii tokko si gaafadhu dhiifama wajjin. Rakkoon qabu. Namichi tokko farda qarshii 100 biteet deebisee qarshii 700 gurgure. Gurguruusaa isa gaabbisiisnaan qarshii 800 bite. Deebisee fardichuma qarshii 900 gurgure. Namichi kun walumaa galatti qarshii meeqa buuse? Meeqataa qoyaafachu. Namichi kun gaabbee qarshii 1,000tti gurguruu danda'an ta'eef xiqqootti eegna. Ayoodima. Bate jalati ke si tunati me chusa salvata bale why to do better agar tunke wali fu bacha wali fu bacha wali fu bacha waya wali fu bacha wali fu bacha wali fu bacha wali fu bacha waya wali fu bacha si fonna du kubunati fakata mata fagi bate jalati ke tunati me chusa salvata bale why to do better agar tunke wali fu bacha wali fu bacha wali fu bacha waya wali fu bacha wali fu bacha wali fu bacha wali fu bacha waya wali fu bacha Duko Oko baay'een si jaaladha. Anis baay'ee si jaaladha bar. Garuu baraan si fuudhuun barbaada. Garuu baraan umuriidhaan waggaa tokko si dursa makamiti ta'a. Maal rakkoo qabaree waggaa dhufuun si fuudha. Wayne. Acaalu beekta? Abbaa kooti kun. Acaaluun deessaa beekta? Acaaluun deessaa beeku malee algeela fuulaan galu. Eessatti argite? Isheetti argite tappeellaa ishee irratti hin argu. Sirba isaa keessaa kan yaadattu qabda? Sirba isaa keessaa? Sirba isaa tokko bichaan beekan. Isa kan beekta sirba isaa keessaa? Isa kan beekta? Atiin duune Acaaluu jedhu san beekta. Sirraa'ii guubat nama namaan adda raffifaayi. Sitti guubat nama namaan sagal mammadaay. As gidduudha hiramtee qalbii gittu tanaan na dhibee ilaaljamu. Michatu jaalalleewwan baay'ee jaallatu sadii qaba. Isaan keessaas tokko fuudhuu murteessuuf jecha hunda isaaniif iyyuu qarshii 200 kennuudhaan wanta isaan ittiin bitanii ilaaluuf ni murteesse. Sana boodas jaalalleen isaa isheen jalqabaa qarshii sanaan deemuudhaan wantoota kosmootiksii kanneen akka meekaappii fi wantoota garaagaraa ittiin ni bitte. Maaliif kana bitte yommuu inni jedhee gaafatuunis yeroo hundumaa abbaa manaa koo biratti bareedaa ta'ee mul'achuun barbaada ittiin jetteen. Akkasumas illee jaalalleen isaa isheen lammaffaan immoo qarshii sanaan deemuudhaan pileeysteeshinii, Smart TV akkasumas illee silkii iPhone 14 Pro Max ittiin ni bitteef. Maaliif kana bitte jedhee yommuu inni gaafatuunis abbaan manaa koo yeroo hundumaayyuu gammadaa ta'ee arguun barbaada jette. Akkasumas illee jaalalleen isaa isheen sadaffaan immoo qarshii sanaan investii gochuudhaan erga bu'aa buufattee booddee qarshii inni 200 kennee ni deebisteef. Sana booda maaliif kana goote yommuu inni jedhee gaafatuunis jireenya keenya gara fuulduraa fi akka nuuf ta'u bira jettee ni deebisteef. Sana boodas namichi kun xumura irratti erga yaadee xumuree booddee jaalallee isaa ishee teessuma guddaa qabdu fuudhuuf murteessee jira. Hello Navi. Oyeeko. Maaliif tokko faan bee jettee na sobde? Yoo mana barumsaa isiin jedhee gurbaa. Isa kam naan jettere gurbaa?
yeroo manatti galaa jedhanii nu gadhiisanii. Nama meeqatu si daawwachaa jira amma sa'aatii kanatti? Nama baay'ee si ilaalaa jira. Beeka. Kanaafuu maarree faarfadhu. Faarfadhu? Ideen akkasittuma. Faarfadhutti? Ani faarfadhu baqa. Daandii irratti faarfadhutti malee faarfannaa beekta miti garuu? Xiqqoo ishee faarfadhu. Xiqqoo ishee faarfadhu. Manni keetii golli keetii golli koo sibiilaa galgalli koo. Manni keetii manni koo golli keetii golli koo sibiilaa galgalli koo. Galatoomii ulfaadhu guddadhu. Abboo ijoollee qormaanni baraan lafarra reenjii argitan tokkoffaa 700 irraa jechuudha. 37. Bakka amma daldala eegalu wayyaa akkam. Daldala eegalu madabii yoo akkas ta'a madabii nu lafa jirti. Lafa jirti. Kunoo isaa dhufaara arabtichi. Kootu mee kootu. Isaan faar. Abbaan afaan Oromoo beeku. Maal beektare? Maal beektare? Araba abbaa. Afaan Oromoo beektu? Afaan Oromoo beektu? Deem. Miskiin abar Arabban tuniin. Miskiin. Afaan Oromoo seeramu. Afaan Oromoo? Aboo afaan Oromoo beektu? Een beeku. Araba gurraacha. Abdii kutaatii jaalala kola rakkoo kan dadhee yoo dhageesse na dhaga'ii yoo dandeesse jaalala har'a itti kuustu boruu barii gaawwan bultuu koo simbaasu de simbaasu. Waddaan deema maataati. Kamiin beekta miidhatti? Ani gijame akkasitti maa bakka hin dhagahu. Hin dhagahu. Sirban barbaaddu baatti? Si'oomaas hin barbaadan. Faarfannaa? Faarfannamu? Isa isaanammoo waddaatti malee kalaatti faarfattuudha. Maal rakkoo qaba iddoo jirtu taa'ee waaqeffatte waaqa kee maal rakkoo qaba? Madaalakiidha kun. Madarakiidha kuni? Madarakii irra ol si baasu nuree sammuu iddoo sanatti? Meellee madalakii. Iddoo kana? Meel? Iddoo sana si dhaabnu? Madalakiin isa?